lubbuun qeerroo fi qarree 5,000 olii kan itti wareegamanii fi kanneen 100,000 lakkaa'aman ammoo kan itti hidhamanii gidiraa ulfaataa argaa turan qabsoo fincila diddaa garbummaa butee gara aangootti murni amma bilxiginnaa jedhamu oppiidiyoon duraanii aangootti dhufe. Murni bilxiginnaa kun maqaa Oromoo maxxanfachuun mooraa Minilik kan seene yoo ta'u, gocha bara Minilik aanolee fi calanqootti raawwate caalaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira. Akka kanaan dargaggoota Oromoo addabaabayitti baasuun ajjeesuu, hidhee mana hidhaatii baasuun halkan ajjeesee waraabessa nyaachisuu fi jumlaan rashanuu hojii isaa idilee godhateera. Nagaa hin daganne ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, kun qophii keenya keessoo Oromiyaa kan torban torbaniin isiniif dhiyaatudha. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan ajjeechaa suukkanneessaa waraanni bilxiginnaa dargaggoota Oromoo irratti geggeessaa jiru ilaalchisee waan qopheeffanne qabnaa. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Biyya tokkoof humni oomishaa murteessaa fi wabiin ishee borii dargaggootadha. Biyyi dargaggoo jabaa, hubataa fi dammaqaa qabdu guddina dinagdee ishee saffisiisuu, kaayyoo, galmaa fi akeeka ishee maniin ga'uuf homaa hin yaaddoftu. Sababni isaas akkuma warqee fi meetii yookiin ammoo daayimandii dargaggoon biyya tokkoof hedduu qaaliidha. Impaayerri Itoophiyaa ijaarame ishee irraa kaasee dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa, foon ilmaan Oromoo soorachaa fi lubbuuwwan qaalii galaafachaa har'a geesse. Biyya humna qawween ijaaramte kana keessatti Oromoon sababa Oromummaa isaaf hidhamee kolaafamaa, biyya ari'amaa, fannifamaa, ajjeefamaa fi qalamaa har'a ga'e. Sirnoonni dhufaa darbaan impaayera Itoophiyaa Oromoof jijjiirama maqaa yoo ta'een alatti aara galfii fi du'aatii irraa dhaabuu hin dandeenye. Haala kanaan Oromoon tokkittii lubbuu isaa Oromiyaa biyya abbaa isaaf utuu gabbaruu Oromiyaa har'aa fi Oromummaa tiksee dhaloota qubeetiin ga'e. Waggoota 27 oliif impaayera Itoophiyaa dhuunfatee bulchaa kan ture gartuun TPLF fincila diddaa garbummaa qeerroo fi qarreen Oromoo taasisaniin hin jaallatiin dirqamee aangoo gadhiise. Guddisa isaanii kan ta'e oppiidiyoon duraanii bilxiginnaan ammaa ammoo qabsoo sana butuun aangoo qabate. Oromoon bara mootummaa bilxiginnaa kana keessa nagaan rafee ka'uu dadhabee, bahee galuutu itti ulfaate. Qotee, aramatee, baratee, daldalee, hojjetee, dafqee jiraachuu dadhabee, nagaa hawwee, nagaa dheebote, jireenyatu dhamdhama itti dhabee. Bilxiginnaan barcuma aangoo isaa tikfachuuf jecha kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa adda addaa itti maxxansuun kaan xiyyaara nama maleeyyii yookiin dirooniin asii gadi tumaa, kaan ammoo jumlaan rashanaa hawaasa shororkeessuun bulchuuf wixxifachaa jira. Dargaggoonni Oromoo isaan Oromummaa isaaniin boonan shaneedha jedhamuun bakka argamanitti akka kuruphee yookiin bosonuu adamsamuun ajjeefamuun aadeffamaa dhufe. Kutaalee Oromiyaa hedduutti ajjeechaan wal fakkaataan raawwachaa jira. Dhumaatiin dargaggoota nagaa irratti badii tokko malee raawwatu kun yoom dhaabbataa kan jedhu deebii isaa isiniif dhiiseen gochoota mootummaan bilxiginnaa dargaggoota Oromoo irratti raawwachaa jiru isiniif dhiyeessa. Maqaa nageenya kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuutiin bobbaafamanii kan jiran raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gaafa hagayya 30 bara 2023 dargaggoota 4 maqaan isaanii Hundee Bantii, Tamasgeen Dhinaa yookiin Daangaa, Firoomsaa Biiniyaamii fi Waaqtolaa Darajjee jedhaman godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Suudii keessaa badii tokko malee qabuun hidhan. Dargaggoota kanneen erga to'atanii booda gara magaalaa Dambidolloo geessanii ganda Duwwaa 2 mana elektiriikii keessatti hidhan. Achii booda humnoonni mootummaa hidhachiise reebicha hamaa fi toorchii cimaa irratti raawwatan. Nyaataa fi dhugaatii dhoowwachuun hedduu gidirsan. Gaafa gidiraan itti ulfaatu, roorroon itti cimtu dargaggoonni kun maaloo nu ajjeesaa jechuun kadhachaa turan. Kanumaan dargaggoota hidhaman kanneen keessaa gaafa fulbaana 8 bara 2023 dargaggoo Tamasgeen Dhinaa jedhamu ajjeesuun
bakkeetti gatan. Warri isa wajjin hidhaman namni 3 hafan eessa akka buufaman hanga yoonaatti hin beekamin jira. Gaafuma fulbaana 8 bara 2023 kana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoo maqaan isaa Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamu bakka jireenya isaa magaalaa Amboo keessaa qabanii gara bakka dhaloota isaa aanaa Amboo ganda Galaa Waddeessaatti geessuudhaan haala suukanneessaa fi gara jabinaan guutameen gabaa walakkaatti ajjeesanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa guyyaadhuma kana bakkuma eerame kanatti yeroo lammaffaaf mucaa umuriin isaa waggaa 17 ta'e Fincaalaa Taayyee Ajjamaa jedhamu haala gara jabinaan guutameen ajjeeseera. Gochi dargaggoo Oromoo Daguuguu irratti xiyyeeffate kun jabaatee itti fufuudhaan godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Jaarsoo Waamaa keessatti mucaa maqaan isaa Danuu Malkaamuu Gammadaa jedhamu ajjeesanii daandii irratti gatuun waraabessi qaama isaa akka nyaate himameera. Gochi dargaggoota Oromoo jumlaan rashanuu abbaa torbeeti jedhanii addabaabayitti baasanii ajjeesuu fi achi buutee dhabamsiisuu kun bara mootummaa Bilxiginnaa kana keessa akka gocha baratamaa ta'eetti ilaalamaa dhufeera. Sagaagalummaa siyaasaan machii jabaa keessa kan seene murni Bilxiginnaa dhiiga ilmaan Oromootiin baacuutti jira. Lubbuun ilmaan Oromoos hanga du'a bineensaallee kabaja biratti abdeetti. Erga aangootti dhufee gochi suukanneessaa mootummaan Bilxiginnaa raawwachaa jiru kun isa jalqabaa miti. Bara 2021 keessa humnoonni mootummaan Itoophiyaa hidhachiisee bobbaase dargaggoo Amaanu'el Wandimmuu jedhamu magaalaa Dambidolloo keessatti uummata fuulduratti baasanii osoo haatii fi firoonni isaa maaloo mucaa keenya hin ajjeesinaa jedhanii boo'anii wawwaatanii haala suukanneessaan rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Gocha kana namni ija qabu ilaaluuf inni gurri dhaga'ee amanuuf hedduu nama rakkisa. Macca yaa'ee fuulduratti shugguxii morma isaa irra kaa'anii itti qoosanii itti baacanii utuu firaa fi finni Oromoo marti iyyee gadoodee hin ajjeesinaa jedhuu ajjeesan. Kanaan hin dhaabbanne bara 2022 keessas barattoota yuunivarsiitii 6 magaalaa Naqamtee mana isaanii keessaa TV daawwataa turan itti marsanii qabuudhaan abbaa torbee jechuudhaan bifa gaddisiisaan iddoo tokkotti rashanan. Baruma 2023 kana keessa aanaa mana Sibuu keessatti humnoonni mootummaa hidhachiisee bobbaase dargaggootaa fi shamarran 6 erga ajjeesanii booda bu'ii guddaa hallayyaa fakkaatu keessatti bakka tokkotti awwaalan. Gochi kun hundumtuu adeemsa seeraa tokko malee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin namoota nagaa hidhannoo hin qabne irratti kan raawwatamedha. Hagayya 15 bara 2023 ammoo godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa ganda baadiyyaa Birbirsa Guddaa Saabolee jedhamutti humni Bilxiginnaa kun namoota 5 erga qabanii booda gaaffii tokko malee namoota 3 ajjeesan. Akka kanaan Jaarraa Qajeelaa Bulbulaa, Boonsaa Machii Abboosaa, Daalee Gunjoo Tufaa, Geetaachoo Gunjoo, Bulloo Jimaa Baalchaa kanneen jedhaman qabuun harka isaanii duubatti hidhanii erga dararaa ulfaataa irraan gahanii booda namoota 3 jechuunis Boonsaa Machii Abboosaa, Daalee Gunjoo Tufaa fi Geetaachoo Gunjoo kanneen jedhaman uummata fuulduratti haala nama suukanneessuun yoo ajjeesan namoonni 2 lubbuun hafan immoo miidhaa ulfaataa miidhamuun haala baay'ee yaaddessaa keessatti argamu. Yeroo ammaa kana godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Ada'aa Bargaa, Meettaa Walqixxee, Jalduu, Cobii fi Gindabrat keessatti tajaajila quunnamtii addaan kutuudhaan jiraattota jeequu fi sodaachisuuf meeshaa waraanaa gurguddaa garasitti guuraa jiru. Bakkoota eeraman kanneen keessatti qonnaan bultoonni nagaan hedduun akka miidhaman gabaafamee jira. Ajjeechaa suukanneessaan akkanaa waggoota arfan darbaniif Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti raawwatamaa ture. Gochi faashistummaa suukanneessaa fi dhala namaa irraa hin eegamne kan murni aangoo qabatee jiru raawwatu kun yeroo ammaa sadarkaa bakkatti deebisuun hin danda'amne irra ga'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa lammiilee biyyattii diina alaa irraa eeguu fi nageenya isaanii mirkaneessuun ga'ee irraa eegamu ta'ee osoo jiruu itti gaafatamummaa kana dagachuudhaan uummata nagaa jeequu fi dararuu keessumaa immoo
dargaggoota bu'uura dhalootaa egeree ta'an dhabamsiisuu irratti fuulleffatanii jiru. Humni mootummaan Bilxiginnaa leenjisee bobbaasaa jiru gocha farra namummaa ta'e ilmaan Oromoo irratti raawwachuun dargaggoota Oromoo gonofee egeree Oromiyaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjetaa jira. Waggoota darban caalaa roorroo fi rakkinni uummata Oromoo irratti raawwatu bara Bilxiginnaa kana keessa hammaateera. Keessattuu humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman lixa Oromiyaa godinaalee akka Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatiin seenuun morma ilma Oromoo muranii ittiin sirbaa qe'ee fi qabeenya Oromoo mancaasaa fi saamaa jiru. Kallattii kaabaan ammoo Walloo Kamisee irratti xiyyaafannoo jabaa gochuun kan danda'an ajjeesaa kumaatamaan kan lakkaa'aman ammoo hidhaatti guuranii gidirsaa jiru. Kana malees godinaalee Shawaa Kibba Lixaa akkasumas karaa Salaalee, Dhaarraa fi Abbichuu fi Nya'aa weerara daangaa bal'ifannaa bananiin lubbuun ilmaan Oromoo hedduu fi poolisii Oromiyaa galaafatamaa jira. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun naannoo Benishaangul Gumuz jalatti wayyaaneen kan kute godina addaa Oromiyaa Matakkaletti manneen hawaasaa gubuun barbadeessaa ilmaan Oromoo ciibsuun qalaa jira. Keessaayyuu humni Hizbaawii Hayil jedhamuu fi Iskindir Naggaatiin durfamu gocha kana adda durummaan qindeessaa jira. Gama biraatiin mootummaan Bilxiginnaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun loltoota bobbaasee ajjechaa jumlaa raawwachaa jira. Kanaaf ammoo baatii tokko dura aanaa Cobii, Meettaa Walqixxee fi Meettaa Roobii keessatti dhumaatii uummataa geggeeffame seenaan hin dagatu. Kana malees bifa seeraa idil addunyaa cabseen xiyyaara nama maleeyyii biyya Turkii, Yuunaayitid Arab Imireet yookiin Gamtaa Imireetotaa fi Chaayinaa irraa galchuun rasaasa akka bokkaa uummata nagaa jiruu fi jireenya isaa geggeeffatu irratti roobsaa jira. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork uummata Oromoo irratti lafaan faannoo fi humnoonni Bilxiginnaa duula qurxummicha qabuuf galaana gogsuu qabna jedhuun uummata Oromoo fixuutti jiru. Gama biraan ammoo humni qilleensaa Itoophiyaa dirooniin rasaasa akka bokkaa uummatatti roobsaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru dhaabbileen mirga namoomaaf falman hawaasni nagaa jaallatu hundi akka rakkoo fi gadda Oromoo irraa sirna Bilxiginnaan gahaa jiru balaaleffachuu fi furmaata waaraa barbaaduu qaba jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa turre. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaa kan biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq barraaq. Waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq 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 barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaaf du'aa. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Xiyyaara qabsoo keenyaa hayyootatu bararsee. Lafeetti cabsee mul'is Gadaa Mustafaa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaaf usmaayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessaatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa ofiif kaatti
qeerroof qarree ce'umsaa wal garree faffacaatii dhammaa waan jettuuree lammaa shanee fi abaa'oo OLF kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodhaa martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu biyya kan keenya Oromiyaadha biyya kan keenya Oromiyaadha gaafa guulaa nu gulchisa gaafa duulaa nu dulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabata waliin laalaa sabaaf turree kaa diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harca'ee wal keessa karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa nadhii nyaannu gurra gabrummaa xumurra hin qabnu kulkulchuu alagaan nun bulchuu